Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftuuf har'a kan waliin ilaallu 3.3 hojiirra oolmaa reeshoo pirooporshinaalii fi dhibbarraa kan jedhu waliin ilaallaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Seensarraa yoo eegallu mata duree xiqqaa kana jalatti faayidaa dhibbarraa, piroobileemota bu'aa fi kasaaraa dhala baaqee fi dhala dachaa, ashuuraa galii, ashuuraa kaapitaalaa, dabalata galii akkasumas hojiirra oolmaa reeshoo pirooporshinaalii fi dhibbarraa naannoo fi jijjiirama qilleensaa waliin wal qabatan furuu barataa jedha. 3.1 bu'aa fi kasaaraa dhibbarraan shallaguu. Dhibbantaan bittaa fi gurgurtaa guyyaa guyyaa keessatti hojiirra oolmaa bal'aa qaba. Kana keessaa tokko bittaa fi gurgurtaa sochii maallaqaa dhibbantaa bu'aa yookiin dhibbantaa kasaaraatiin wal bira qabanii ilaaluudha. Yaadamee kana sirriitti hubachuuf gaaffilee gocha armaan gadii shaakaluun barbaachisaadha. Egaa warreen amma jenne kana jechuudha. Isaan kana hubachuudhaaf gocha 3.2 kana ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Ittiin hubachuudhaaf nu gargaara. Gocha 3.2 kana gaaffii tokkoffaasaa yoo ilaallu roobduun qotiyyoo tokko qarshii 18,000tiin bittee qarshii 20,000tti gurgurte. Bittaa fi gurgurtaa kana keessatti gatiin qotiyyoon kun ittiin bitame maal jedhama? Gatiin qotiyyoon kun ittiin bitame maal jedhama? 18,000 kun jechuudha. Qarshiin 18,000 kun maal jedhama? Gatii bittaa jedhama. Gatii bittaati. Gatiin qotiyyoon kun ittiin gurgurame maal jedhama? Kan ittiin gurguramu meeqa? Qarshii 20,000. Inni kun maal jedhama? Gatii gurgurtaa jedhama. Gatii gurgurtaa jedhamee beekama jechuudha. Walumaa galatti gatiin wanti tokko ittiin bitamu maal jedhama? Gatii bittaa jedhama. Gatii wanti tokko ittiin gurguramu gatii gurguraa jedhamee beekama. Lammaffaarra kan jiru ilaallu bu'aa yookiin kasaaraan maali? Bu'aa yookiin kasaaraan maali jedhama? Bu'aa jechuun wanti tokko bitanii ni gurgurama. Bitanii yeroo daldala tokko taatan bitanii ni gurgurtu jechuudha. Gatiin ittiin bittan sun gatiin amma wanti tokko yeroo gurgurtan ni bittu ni gurgurtu. Dura gatii ittiin bittan sun ni qaba. Yeroo gurgurtan sana immoo gatii ittiin bittan sanaatii ol yoo ta'e gatiin isaa jechuudha. Maal jedhama? Bu'aa jedhama. Kasaaraa kan jennu immoo gatii ittiin bittaniitii gadiin yoo gurgurtan maal ta'a jechuudha? Kasaaraa jedhama. Gaaffii sadaffaan feenetiin lukkuu qarshii 250 bittee qarshii 200tti gurgurte. 250 lukkuu bittee 200tti immoo gurgurte. Feenet ni buufatte moo ni kasaarte? Ni buufatte moo ni kasaarte? Ni kasaarte jechuudha. Bu'aan yookiin kasaaraan ishee hammamii? Hammamii jechuudha. Bu'aa yookiin kasaaraa ishee hammam jedha. Bu'aan qabdu kanaafuu kasaaraan ishee hammamidha jechuudha. 50 jechuudha. Innis 250 hir'isuu 200 jettu. Meeqa argattu? 50 argattu jechuudha. 50 kan ishiin kasaarte jechuudha. Ittaafuun hojii daldalaa keessatti meeshaan yookiin wanti tokko bitamee ni gurgurama. Gatiin wantichaa itti bitamu gatii bittaa yeroo jettan gaabaa jettanii gabaabsitanii barreessitu jechuudha. Yommuu jedhamu gatiin wantichi itti gurguramu immoo gatii gurgurtaa gaagaa jettanii bakka buusta gabaabsitanii yeroo barreessitan jechuudha. Gatii gurgurtaa si jedhu kana. Bittaa fi gurgurtaa keessatti yoo gatiin gurgurtaa gatii bittaa caale yookiin gadi ta'e argachuu yookiin dhabuun ni mudata. Egaa bittaa fi gurgurtaa keessatti daldala keessatti jechuudha. Yookiin ni kasartaa yookiin bu'aa argatte jechuudha. Kana lamaan keessaa tokko ta'a. Ni mudata jechuudha. Bittaa fi gurgurtaa keessatti kasaruun akkasumallee bu'aa argachuun ni mudata jechuudha.
Akkasumallee deebistanii immoo gatiinuma keessan deebistanii yeroo argattan illee ni jira. Isas keessatti dabaluun barbaachisaadha jechuudha. Daldala keessatti bu'aanis kasaaraanis ni jira. Akkasumallee gatii ittiin bitan sanatti deebisanii gurguruunis ni jira jechuudha. Kana jechuun bu'aa fi kasaaraa qofa jira jechuu kiyya miti. Gatii bittan sanaan deebisanii gurguruus ni dandeessu. Kunis ni mudata jechuudha. Hubadhu. Yoo gatiin gurgurtaa gatii bittaa caale bu'aa arganne jennaan. Gatiin gurgurtaa keenya gatii bittaa yoo caale maal jechuudha? Bu'aa qabnaa jechuudha. Bu'aa arganne jennaani. Kunis bu'aa walqixa gatii gurgurtaa hir'isuu gatii bittaa. Gatii gurgurtaa bu'aa argachuudhaaf jechuudha. Bu'aa argachuudhaaf gatii gurgurtaa hir'isuu gatii bittaa jedhama. Bu'aa jechuun gatii gurgurtaa hir'isuu gatii bittaati. Gatii gurgurtaa irra guddaa gatii bittaa yoo ta'edha. Bu'aa kan jennu gatiin gurgurtaa irra guddaa gatii bittaa yoo ta'edha jechuudha. Bu'aa argachuuf immoo gatii gurgurtaa hir'isuu gatii bittaa jennaani. Yoo gatiin gurgurtaa irra xiqqaa gatii bittaa ta'e kasaaraa jedhama. Gatiin gurgurtaa jechuudha irra xiqqaa gatii bittaa yoo ta'e kasaaraa jedhama. Kunis kasaaraa argachuuf kasaaraan walqixa gatii bittaa hir'isuun gatii gurgurtaa ta'a jechuudha. Kasaaraan hammam kan jedhuuf jechuudha. Gatii bittaa hir'isuun gatii gurgurtaa jettu yeroo sana kasaaraa argattu jechuudha. Kasaaraan hammam akka ta'e irraa argattu. Kasaaraan gatii bittaa hir'isuun gatii gurgurtaati. Gatii gurgurtaa irra xiqqaa gatii bittaa yoo ta'e jechuudha. Gatiin gurgurtaa irra xiqqaa gatii bittaa yoo ta'e maal jechuudha? Kasaaraadha jechuudha. Kasaaraa. Dhibbantaan bu'aa yookiin kasaaraa gatii bittaa irratti hundaa'ee shallagama. Kunis dhibbantaa bu'aa. Dhibbantaa bu'aa jechuun bu'aa irra gatii bittaa baay'isuu dhibbantaatiin baay'istu. Dhibbantaa bu'aa argachuuf bu'aa irra gatii bittaa baay'isuu dhibbantaa jettu. Dhibbantaa kasaaraa argachuuf immoo kasaaraa irra gatii bittaa baay'isuu dhibbantaatiin baay'isu. Asitti lamaansaa jalayyuu jechuudha. Lamaansaa jalayyuu hiruu gatii bittaa jettu ishii kana hin dagatiina. Dhibbantaa bu'aa irraan isinii deebi'a. Dhibbantaa bu'aa jechuun bu'aa irra gatii bittaa baay'isuu dhibbantaati. Dhibbantaa kasaaraa immoo kasaaraa hiruu gatii bittaa baay'isuu dhibbantaatiin baay'istu. Ishii kana hin dagatiina. Fakkeenya kana haa ilaallu. Biqilaan daldalaa hoolaati. Hoolaan korbeessa tokko qarshii 4,000 bitee qarshii 3,500tti gurgure. Biqilaan ni buufate moo ni kassare? Hammamii fi dhibbantaa hammam ta'a jedha. Asirratti bu'aaf kasaaraa adda baafachuuf gatii gurgurtaa moo gatii bittaatu caala? Kamtu caalaa? Gatii bittaatu caalaa jechuudha. Gatii bittaa caale jennaan immoo maal jechuudha? Gatiin bittaa caalee jira taanaan immoo maal jechuudha? Kasaaraadha jechuudha. Kasaareeti jira biqilaan jechuudha. Biqilaan kasaareeti jira. Maaliif gatiin bittaa isaa caalee jira. Gatiin gurgurtaa isaa xiqqaateeti jira. Kanaafuu kasaaraa keessa jira biqilaan jechuudha. Hammam kasaaree kan jedhu immoo halaalu waliin. Kasaaraa jechuun immoo kasaaraa jechuun gatii bittaa hir'isuu gatii gurgurtaa jettuun jechuudha. Gatii bittaa hir'isuu kunoo asirraa gatii bittaa hir'isuu gatii gurgurtaa jettuun jechuudha. Kanaafuu gatiin bittaa keessanii meeqaa? Kan biqilaan ittiin bite meeqa jechuudha? Asirraa ilaaluu dandeessu.
4,000 bitee hir'isu 3,500 meeqa argattu? 500. Meeqa kassaree jechuudha? 500 kassaree jechuudha. Dhibbantaa kasaaraa barbaaduuf immoo dhibbantaa kasaaraa barbaaduuf asirraa kunoo dhibbantaa kasaaraa jechuun kasaaraa irra gatii bittaa baay'isu dhibbantaa jettu. Kasaaraan keessan meeqadha? 500. 500 mitiire 500 yeroo gatiin bittaa keessan kuma meeqa? Kuma 4 baay'isu dhibbantaadhaan baay'iftu. Kana maal gootu? Asitti ishii kana yoo barbaaddan 0 kana ni salphistu ni balleessitu. Sana booda 5 irra 40 nu hafaa baay'isu dhibbantaa ta'a. Kana yeroo waliin baay'iftan jechuudha. Meeqa ta'a? 12.5 dhibbantaa ta'a jechuudha. Kanaafuu dhibbantaan kasaaraa isaa hagamna jechuudha. Dhibbantaan kasaaraa isaa 12.5 dhibbantaadha jedha. Fakkeenya itti aanu haa ilaallu. Fakkeenya biroo jechuudha. Daldaaltuun kophee takka kophee qarshii 750 bittee 15 dhibbantaa kasaaruun yoo gurgurtee daldaaltuun tun qarshii meeqatti gurgurtee jedha. Amma egaa kassarteetii jirti. Dhibbantaa meeqaan? Dhibbantaa 15 kassartee jirti. Gatiin ishiin ittiin bitte immoo meeqadha? 750 kan ishiin bitte jechuudha. Maali kan nuti barbaannummaa? Gatii gurgurtaati kan nuti barbaannu. Daldaaltuun tun qarshii meeqatti gurgurtee jedha. Gatii gurgurtaati kan nuti barbaannu jechuudha. Kan nu kenname gatii bittaa nu kennameetii jira. Dhibbantaan kasaaraa ishii nu kennameetii jira. Maal goonaa? Dhibbantaa kasaaraa jechuun maal jechuudha? Dhibbantaa kasaaraa jechuun kasaaraa irra gatii bittaa baay'isuun dhibbantaati. Dhibbantaa kasaaraa walqixa jenna. Kasaaraa jechuun immoo maal jenneerra? Kasaaraa jechuun immoo gatii bittaa hir'isuu gatii gurgurtaati. Dhibbantaan kasaaraa keenyaa immoo meeqadha? 15 dhibbantaadha. 15 dhibbantaa. Walqixa gatiin bittaa immoo meeqadha? 750 qarshii 750 hir'isuu gatii gurgurtaa irra gatii bittaati. Gatiin bittaa keenya meeqadha? 700 fi qarshii 750 baay'isuu dhibbantaa jenna jechuudha. Sana booda kana arganna. Akkamitti kan arganne? Kana qaxxaamura baay'istu. Qaxxaamura baay'isu akkamitti akka dhufe waliin haa ilaallu. Asirratti maal jedhaa? Ishii kana barreeffanna. Qaxxaamura baay'isinee ilaalla akkamitti akka kana dhufe. 15 dhibbantaa walqixa qarshii 700 qarshii dhiifnee 750 qofa balleessinaa. 750 hir'isuu gatii gurgurtaa hiruu meeqaati? Gatii osoo hin taane qarshii 750 ishiima kana barreessinaa jechuudha asitti. Maanni 750 ta'a. 750 baay'isuu dhibbantaa ta'a jechuudha. Sana booda asitti qaxxaamura baay'istu. Qaxxaamura yeroo baay'istan asii dhibbantaan kun isa kan baay'isa? Isa asii kana ittiin baay'iftu. Isa asii kana baay'ifamee jira waan ta'eef isa gubbaa kanarraa baay'istu. Isa kana jechuudha. Isa kana baay'isa dhibbi kun. Kanaafuu ammoo maal goonaa? Dhibbi faana baay'atee jira waan ta'eef maal gootu jechuudha? Qaxxaamura yeroo baay'iftan 15 dhibbantaa baay'isuu 750 walqixa maal ta'a? 750 hir'isuu gatii gurgurtaa. Dhibbi immoo baay'isa mitiire dhibbi kun jechuudha. As keessa jechuudha dhibbi dhibbantaa kana. Erga kana argattanii maal gootu? Hiruu dhibbantaa jechuun gama lamaaniinuu jechuudha. Gama lamaaniinuu dhibbantaadhaan baay'istu. Asii dhibbantaadhaan bada sana booda ishii kanatu nu hafa. 750 hir'isuu gatii gurgurtaa asiis isa kanaan nu hafaa jechuudha. Kanaafuu isa kam arganneeti jirra amma? Kunoo kana arganneeti jirra isa kana.
kunoo kan arganneeti jirra. Ishii kana arganneeti jira. Sana booda maal gootu? Ishii kana barreeffannu. Ishii kana maal gootu? Ishii kana jechuudha. Ishii kana jechuudha. 750 hir'isuu gatii gurgurtaa walqixa 15% baay'isuu 750 hiruu 100 jedhamti. Asitti maal gootu? Negatiiva jettu. Negatiiva gatii gurgurtaa walqixa 15% baay'isuu 750 hiruu 100 dhibbantaa jechuudha. Hir'isuu 750. Maaliif 750 ishiin kun yeroo as ceesiftan maal ta'a? Negatiivaan ce'a. Mallattoo walqixaan gamanatti yeroo as ceesiftan negatiivaan ce'a. Ishiin kun negatiiva waan taateef ishiin kun gatii asitti jechuudha. Ishiin kun negatiiva waan taateef negatiivaan as fidduu jechuudha. Negatiivaan gad fidduu. Sana booda maal gootu? Gama lamaaniinuu negatiiva ishee irraa balleessuuf ishii kana jechuudha. Gatii gurgurtaa gama lamaaniinuu negatiivaan baay'istu. Negatiivaan baay'istu isiin isa kanas negatiivaan baay'istu. Maal ta'a jechuudha? Asitti ishiin kun negatiivaan badde. Negatiivaan badaa. Asitti negatiivni kun negatiiva kana poozitiiva godha. Ida'uu godha jechuudha. Ida'uu godha. Asii isa kana immoo negatiiva godha. Negatiiva godha jechuudha. Kanaafuu amma nuti kana yeroo waliin baay'iftan 15 dhibbantaa baay'isuu 200 fi 15 dhibbantaa baay'isuu 750 750 negatiiva 15 baay'isuu 750 hiruu 100 yeroo gootan meeqa argattu? Meeqa argattu jechuudha. Negatiiva 225 irra 2 argattu. Ida'uu meeqa ta'a? 750 ta'a. Kana jechuun gatii eenyutu jechuudha? Gatii gurgurtaa walqixa jettu. Negatiiva meeqadha? Negatiiva 225 irra 2 ida'uu 750 argattu. Kana yeroo walitti idaatan immoo meeqa argattu jechuudha? Meeqa argattu yeroo walitti idaatani? Kana jechuudha. Kana lamaan yeroo walitti idaatan meeqa argattu? Meeqa argattu? 1,275 irra 2 argattu. Kana firaakshiniidhaan isa barreeffame kana yeroo deesimaaliidhaan barreessitan immoo meeqa argattu? 637.5 argattu jechuudha. Kanaafuu kasaaraa baruudhaaf immoo kasaaraa baruudhaaf jechuudha. Gatii bittaa hir'isuu gatii gurgurtaati. Akkuma asitti waliin ilaalaa turre jechuudha. Kunoo kasaaraa jechuun gatii bittaa hir'isuu gatii gurgurtaati. Asirratti immoo gatii gurgurtaa hir'isuu gatii bittaa jedheeti jira egaa. Yeroo kana maanni negatiivoo nuu kenne yeroo nuu kenne maal ta'uusaa nutti agarsiisa jechuudha. Kasaaraa keessa jiraachuusaa nutti agarsiisa jechuudha. Karaa kanas hojjechuu dandeessu. Garuu negatiiva isinii kennuu qaba. Karaa kanas hojjechuu dandeessu. Kanaafuu daldaaltuun tun qarshii 112.5 kassarte jechuudha. Haga kana kan ishiin kassarte jechuudha. Egaa haga amma barana kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuun dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun Gilgaala 3.4 walitti deebinaa. Nagannaa tura.